Sirri jirtu hordoftoota keenya qaalii fi jaallatamoo kutaalee addunyaa garaagaraa nu hordoftan nageenya keenya kan jaalalaa fi kabajaa iddoo jirtanitti isin haa dhaqqabu. Oliif miidiyaa irraa duusaa kanaaf qabnu isin dhageessifnaa mata duree duum. Qorattoonni Koomishinii Mirga Namoomaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii yakkoonni waraanaa fi namoomaa Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti raawwatamuu irra ga'ee jedhe. Kolleejjiin Fayyaa fi Hospitaalli Yuunivarsiitii Amboo sababa hanqina dhiyeessii fi rakkinoota birootiif tajaajila kennuuf harkifataa jiraachuun himame. Maanguddoon Argaa Dhaga'iitii Obbo Galatoo Burqaa Loogamoo guyyaa irraa du'an addunyaa kanarraa boqotan kan jiru mata duree oduu keenya guyyaa irraatiin gama oduu bal'inaan qabnutti isin ceesifna. Oromiyaa keessatti ajjeechaan hidhaan reebichi buqqaasuun dhabamsiisuun gudeeduu fi qabeenya saamuun murtee seera malee uummata irratti raawwatamaa jira jedhe. Gareen qorattoota Koomishinii Mirga Namoomaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitiin tarreesseen ajjeechaan jublaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti muddee 1/2021 raawwate isa tokko jedhe. Waraana addunyaa lammaffaadhaan dura yakkoonni tibbana waraanatti namoota nagaa irratti raawwatameen qaama waraanichaati jedhamee kan ture yoo ta'u, waraana addunyaa lammaffaatiin booda immoo haalonni deeggaramuun yakkoowwan akka duguuggaa sanyii yakka namoomaa irratti raawwatamuu yakka tibbana waraana irratti namoota nagaa yookaan loltoota irratti raawwatamu hundi akka waraanaa keessatti akka hammatamu ta'ee duguuggaa sanyii ammoo yakka waraanaa isa olaanaa jedhamee murteeffame. Akka walii galtee Jeenevaa 4ffaa boqonnaa 147tti yakka waraanaa jechuun ajjeechaa seeraan alaa dararuu yookaan qabiinsa namooma hin taane jechuudhaanis qaama yookaan fayyaa irratti miidhaa qaqqabsiisuun namoota eegumsa qaban fedhii isaaniitiin ala qabamanii daangaadhaa gara daangaatti ceesisuu, booji'amtoonni akka lolan taasisuu, mirga isaanii sarbuu yookaan haqa dhorkuu namoota danquu, qabeenya barbadeessuu fi fudhachuudha. Jechi duguuggaa sanyii jedhu kunis yeroo jalqabaatiif kan hojiirra oolee bara 1943 Dr. Rufaa'el Lammiikin ture. Maatii guutuu dhabuu hordofee duguuggaa sanyii seera idil addunyaatiin akka galmaa'uuf sochii taasisaa tureeti jira. Yaaliin isaa kunis seerri duguuggaa sanyii mootummoota gamtoomanii United Nations Genocide Convention muddee 1948 keessaa akka ba'uuf daandii baneetii jira. Booda immoo seerichi amajjii 1950 irraa kaasee hojiirra oolfamuu eegale. Keewwanni lammaffaan waliigaltichaas duguuggaa sanyii gocha haleellaa sabaa sanyii yookaan miseensota amantaa biyyoota tokkoo guutummaan yakka garee isaanii balleessuuf raawwatame jechuudhaan hiikama. Duguuggaa sanyii yakkoota biraa hunda caalaa yakka baay'ee cimaa namoota irratti raawwatamuudha. Yaadni isaas garee addaan baafame sana guutumatti balleessuudhaaf kan kaayyeeffatame ta'uu agarsiisa. Kanaafuu duguuggaan sanyii yakka hamaa fi olaanaa ilma namaa irratti raawwatamuudha jechuudhaan ibseetii jira. Akka waliigaltee seerota idil addunyaa irratti yakkoonni seerota idil addunyaa cabsanii fi tarree yakkoota waraanaa fi namoomaa keessatti hammataman naannoo Oromiyaa, Tigraay, Affaarii fi Amaaraa keessatti raawwatamuu isaaniiti qorattoonni Koomishinii Mirga Namoomaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii ibsaniiti jirani. Waraana Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiruun loltoonni mootummaa bobbaafaman namoota nagaa ajjeesan, qabeenya barbadeessan, booji'amtoota lolchiisan, dubartoota gudeedaa jiru. Walwaraansi mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru babal'atee godinaalee Wallaggaa afran, Gujii fi Booranaa akkasumas godinaalee Shawaa keessatti hammaatee jiraachuu ibsa. Gareen qorattoota Koomishinii Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtoomanii Koomishinichi dhaabbatoota maqaa wabootiin sarbamni mirga namoomaa irra ga'e irraa yaada fudhachuu ibseetii jira. Jiraataan godina Wallaggaa lixaa yaada garee qorattoota kanaatiif kanneen harka koo duubatti hidhan miilaan mataa koo lafatti na dhiitanii turan. Shuboo elektirikiitiin faana koo keessa na reeban. Dararaan kun akka ani waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qaba jedhee himuuf narratti raawwatee turan. Ani garuu hariiroo waboo wajjin hin qabu jedhe. Koomishiniin kun ajjeechaa jumlaa danuu Oromiyaa keessatti raawwatamu mirkaneesseetii jira. Qaamota nageenyaatii fi mootummaatiin raawwataman keessaa ajjeechaa muddee 1 bara 2020 takka godina Shawaa Baanaa Fantaalletti abbootii gadaa Karrayyuu sirna kadhaa waaqaa irra jiran 39 keessaa 14 irratti raawwatame tokko ta'uu fi yakka waraanaa ta'uun ibsameetii jira. Amsaa 11 bara 2020 takka
Dargaggeessa ganna 17 Saamu'eel Wandimuu godina Qeellamuu Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti uummata duratti loltoota mootummaatiin ajjeefamuu koomishinichi gabaaseetii jira. Ajjeechaan kun hariiroo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'an waliin qabda jedhuun raawwatamee qorattoonni ibsaniitii jiraniin ajjeechaa kana hundaaf itti gaafatamni hin jiru jedhama. Oromoonni Qeellamuu Wallaggaa fi Wallaggaa lixaa keessa jiraatan hedduun maqaa hidhattoota wajjin hariiroo qabdaatiin ajjeefamuu isaaniitiin gabaasa gareen qorattoonni koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kana keessatti ibsameetii jira. Hidhaan jumlaa sibiilota Oromiyaa keessatti sadaasa 2020 hanga gurraandhala 2023tti poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa, poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin raawwatameetii jira jedhame. Manneen hidhaa federaalaa fi naannoo keessatti namoonni hidhaman hedduun isaanii sababa fira keettuu miseensota adda bilisummaa Oromoo yookiin waboodha jedhuun akka ta'e mirkanaa'eetii jira. Hidhaa kana keessatti dubartoonni kan hammataman yoo ta'an haleellaan saalaa dirqiin gudeeduu fi sarbamiinsi mirga namoomaa irratti raawwataa jiraachuun eerameetii jira. Manneen hidhaa Oromiyaa keessaa bakka dararaan ilmi namaa itti hammaate jedhu qorattoonni koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibseetii jira. Qorattoonni itti fufinsaan wal waraansa raayyaa ittisa biyyaalessa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti keessattuu lixa Oromiyaatti adeemsifamaa tureen humni qilleensa Itoophiyaa xayyaara waraana nama maleessaa yookaan dirooniidhaan onkololeessaa fi sadaasa bara 2022 haleellaa Oromiyaa keessatti raawwatee ture miidhaa sibiilota irraa dhaqqabsiisuu kaasuudhaan kunis yakka Oromiyaa keessatti raawwatamedha jedhama. Lixni Oromiyaa uggura intarneetii fi tajaajila bilbilaa jala jiraachuu kan kaasu gabaasni garee qorattootaa kun odeeffannoo argachuudhaaf rakkisaadha jedhama. Garichi yakki waraanaa fi namoomaa babal'aan naannoo Tigraay, Affaarii fi Amaaraa keessatti gareewwan waraanaa keessatti hirmaatan kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa, loltoota Eertiraa, humna addaa Amaaraa, milishaa fi faannoo Amaaraatiin raawwatamuu ibseetii jira. Gama oduu keenyatti yaanutti yoo ceenuun kolleejjiin fayyaa hospitaala yuunivarsiitii Amboo sababa hanqina dhiyeessii fi rakkinoota biroon tajaajila kennuuf harkifataa jiraachuun himameetii jira. Hospitaalicha keessatti caasaawwan hannaaf bobba'an ijaaramuu, meeshaalee haala fayyaa fi kan barnoota hataa jiraachuun himameetii jira. Kolleejjiin fayyaa fi hospitaalli yuunivarsiitii Amboo keessatti caasaawwan adda addaa ijaaramaa jiran rakkoo uumaatii jiru jedhame. Hanni qindaa'inaan adeemsifamaa jiraachuu maddeen ichi eeran ni ibsama. Torban kana keessa maayikirooskooppiiwwan gara 20 ta'anii fi kompiitaroota adda addaa hatamuu maddeen himaniitii jiraniin. Waardiyaan osoo jiruu fi waraanni mooricha keessa buufatee osoo jiru maayikirooskoopponni 20 ta'uu fi kompiitarri biroo hatame jedhama. Akkasumas qorichoonni hospitaala keessaa baafamuun magaalatti gurguramaa jiraachuun himameetii jira. Hawaasaaf tajaajila barbaachisu kennuun ulfaataa jiraachuu, hawaasni baasii hin malleef saaxilamaa jiraachuun himameetii jira. Hooggansi moorichaa walakkaa ta'an caasaa humnoota Amaaraa waan ta'aniif gochoonni hannaa qorichaa fi meeshaalee yaalii biroo bifa qindaa'ateen taasifamaa jedhan maddeen kaasan. Qorichi mooraa hospitaalichaa irraa baafamee alatti gatii gurguddaadhaan gurguramaa jira kan jedhuuf Dr. Gonfaan akka quba hin qabne dubbatan. Dhimma baruu fi barsiisuu irratti barattoota ispeeshaalaayizeeshin baratan komii qaban gaafiidhaan dhiyeessuu fi Dr. Gonfaan himaniitii jiraniin. Barattoonni fayyaa kun kafaltii seeraan alaa kafalaa turaniiru kan jedhan kafaltiin taasifamaa ture dogoggora ta'uu hubachuudhaan sirreeffama taasisuuf hojjechaa jirra jedhum. Gaafii isaanis ministeera fayyaafis dhiyeessanii jennaan garagalchaa gaafii isaanis achiin nu qaqqabnaan sirreessuuf ilaalaa jirra jedhan. Oduu keenya isa xumuraatiin oduu gaddaa qabna. Manguddoon Argaa Dhageettii obbo Galatoo Burqaa Loogamoo guyyaa irraa du'aan addunyaa irraa boqotaniitii jiraniin. Abbaa isaanii obbo Burqaa Loogamoo fi haadha isaanii aadde Obsee Tufaa irraa bara 1944 kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa Adaabbaa ganda Hunxee Aloolaatti dhalatan. Obbo Galatoon manguddoo Argaa Dhageettii hawaasa aanaa Adaabbaa keessatti kabajamaa fi jaalatamaa jaarsa biyyaati. Manguddoon kun sirnootaa fi murnoota impaayera Itoophiyaa bara wayyaanee fi bara bulchiinsa Abiyyi eenyummaan isaanii yakkamuudhaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti hiraarfamaa nama turanidha. Manguddoon kun waa'ee obbo Guyyee Duulaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa keessatti wareegameeti.
waggoota 27 dabran sirna bulchiinsa Addawaayii keessatti qabsoo uummata Oromootti dabalamuudhaan keessaayyuu bara diddaa master pilaanii keessa ilmaan isaanii yakkamee hidhamuudhaan hiraarfamaa kan turedha. Bara bulchiinsa Abiyyi Ahmedis murni bilchiginaa kanas qabata adda bilisa baaftuu uummata Oromoo wajjin hidhata qabdu jedhuun guutuu maatii isaanii wal aanaa Adabbaatti hidhuudhaan dararaa turaniiti jiraniim. Lubbuu obbo Galatoo Burqaatiif jannata maatii firoottanii fi uummata Oromootiif jajjabina hawwinam. Hordoftoota keenya qaalii fi jaalatamoo oliif miidiyaa irraa oduu kana qabnu kan dhageeffattan kana walitti aanu walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jennam. Chaanaala keenya subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna.